buqqa'uu naannichi beeksise. Hoogganaan ittisa balaa sodaa naannoo Afar obbo Muhammad Hussein galgal kan BBC takkimanitti kanneen walakkaa miliyoona ta'anii balaaf saaxilamuuf buqqa'uu himan. እንግዲህ ግጭቱ ያለበት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዞን 4 ተብሎ naannoo Afaar godina Afur kan afaan Afaariin Fantiraasu jedhamuutii buqqa'an. Bakki sun naannoo Tigraay fi Amaaraa daangeessa. Hidhattoonni Tigraay kana cabsanii seenaniiti hawaasa achi jiru waliin kan walitti bu'an. Sababa kanaaf ragaa hanga yoonaa qabnuun aanaa Yaalloo, aanaa Gollina, aanaa Awuraa fi aanaa Uwwannaa Teeruu jedhamurraa hawaasni 70,000 ta'u akka buqqa'e ragaa argachuu dandeenyeerra. Yoo walitti bu'iinsi kun babal'achaa deeme immoo nuti inni babal'ata jennee akka dhaabbataatti yaaddoo qabna. Kanneen balaa keessa jiran hanga walakkaa miliyoona akka ta'an dhaabbilee deeggarsaa idil addunyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti gabaasneerra. Hawaasni hedduu bosona keessa bittinnaa'e akka jiru odeeffanneerra. Magaalaa Cifraa jedhamuu fi dhiyoo jirtutti kanneen baqatan akka jiran ragaa qabna. Bakka Gaalii Kumaa jedhamtee waamtutti hanga yoonaa maatiin 10,000 ol ta'u manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaatti dahatuu isaanii odeeffannoo arganneerra. ሰማቸውና ዘጋ እንደተጠለሉ ትምህርት ቤቶች ጤና ተቋማት ላይ እንደተጠለሉ መረጃዎች ላገኝ ይችላል። Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyaa mujii Addis Standard yeroodhaaf dhorkamee ture amkaasuu fi hojiitti akka deebi'u murteessuu isaa hima. Abbaan taayitichaa fuultuuta isaarraatti akka barreessetti Addis Standard waliin dogongora dabree wal hubachuun haalumgaa fi akkaataa seer biyyattiitti hojjechuuf dhiyaateefiin eeyyamni isaanii dhorkamee ture akka ofii murteessinee jedha. Ibsa dhaabbatichaan dura BBC waliin turtii akka taasiste hundeessituun Addis Standard Tsaddalee Lammaa garuu badiin wajjin hin jirtu jetti. ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ሚዲያ አውቶሪቲ ወንተ ከና ኩን የሮ ሙደቱ ኩን የሮ ጀልቀባፊ አባን ታይታ ሚዲያ ኢትዮጵያ ከነን ኦንላይን ደረጉፍ ጋፈተን ወረቃ ረጋ ዮኪን ሰርቲፊኬት ይከና ኤየመሚቲ ሁደቱ ሲንደንደው ሴራ ሚዲያ ኢሳን ኢቲም ቡላኒን የሮ ወልብረ ቀብኑ ሙርቴን ኢሳኒ ሁበኖ ዳቡራ ከንከዳ ዋንቲ ኢሳን አከ ሰበባት ከነን garee shororkeessaa waliin hidhata qabu kan jedhanii dubbatan himannaa sobaadha. Himannaa hin mirkanoofne waan ta'eef kunis gaazexeessitootaa fi dubbistoota keenyarra dhiibbaa waan qabuuf kun akka sirratu gaafanneerra. ክስ ስለነበር ይሄ ነገር ይስተካከልልን በሚል እሱንም ጥያቄ ጠይቀን hundeessituu barruu Addis Standard Tsaddalee Lammaa adeemsi kun walaabuma pirees irratti dhiibbaa qaba jennee gaafan. የሚዲያው ህግ በጣም ፕሮግሬሲቭ የሆነ ፍሪደም የነጻነት የመናገር የመጻፍ ነጻነት የጠበቀ ብዙ ሰዎች labsiin pireesii kan namoonni hedduu itti dhamaanii fi baay'ee tarkaanfataa kan ta'edha. Mirga dubbachuu barreessuu kan kabajedha. Seera kanaaf immoo warra seera raawwachiisuuf socho'an dabalatee hundi keenyi bitamuu qabna. Murteen seera cabse yoo murtaa'e kun rifaasisaadha. Mudatuu hin qabu ture. Akka seeraatti aangoon eeyyama jalaa fudhachuu akkasumas haquu wanti jedhamu abbaa taayitaa miidiyaaf hin kennamne. Amma wanti biraa jijjiiramee jiru kana dura mirgi keenya akka kabajamu mootummaa falmachaa turre. Amma garuu haleellaan miidiyaa irraa raawwatu qaama dhuunfaan ta'eera. Keessumaa haleellaan oonlaayinii saayibariidhaan gaazexeessitoota arrabsuu dabalatee qaamolee dhuunfaa fi dhaabbilee garaagaraa mootummaa waliin hidhata qaban irraa ni dhufa. ድርጅቶች ከተለያዩ ከመንግስት ጋር ግንኙነት ካላቸው የሚመጣው አታክ Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ibsa baaseen Addis Standard waliin hubannoo argachuu hima. Haa ta'u malee editoroonni barruu kanaa dhiibbaa qaamaa argachuu akka hin qabne ibsanii jiranii jedha. Dabalataan kanaan dura dogongorii raawwachuu waliigaltee argamuun amma achi immoo seera hordofanii dalaguuf waliigaluu isaanii hordofee eeyyamni dhorkamee ture kaafamuu hima. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii mootummaan Afrikaa Kibbaa meeshaalee 7 dabarsamee akka raagaatti murtii fayyadamee booda gubuu hima. Meeshaaleen kun erga poolisiin manneen namaa sakatta'ee arge yoo deebi'ee gurguramee dinagdee biyyattii cabsuu himan. Erga pireezidantiin duraanii Jaakob Zumaan hidhamee hokkara ka'een galmeen daldalaa 200 saamamee namoonni hedduun ajjeefame. Mootummaan Ameerikaa haleellaa xiyyaaraa garee Al-Shabaab naannoo Galkaayoo kaaba Soomaaliyaa jiranirraa raawwachuu himan. Haleellaan kun erga pireezidantii Joo Baayiden pireezidantii ta'ee kun yeroo tokkoffaa Al-Shabaab kibbaa fi jiddugaleessa Soomaaliyaa to'achuun beekama. Mootummaan Naayijeeriyaa haadholii fi ijoollee 100 kashiftaan butaman deebisuu himan.
haadholii kun hedduun isaanii nam daa'imman hoosisuu fi yoo ta'anii jiddabree butaman erga muddee namoonni butaman 1,000 ol ta'uu himan aangaa'onni. Torbaan lama erga pireezidantiin Haayitii manisaatti ajjeefamee pireezidantiin haaraan armuudam. Pireezidantiin duraanii Juvenal Moise adoo hin du'in Ariel Henry akka pireezidantii ta'uu ture himee ture. Pireezidantiin haaraan kun biyyattiin akka tokkoomtu hojjedhaa jedhu. Tuniziyaatti ministeerri fayyaa hojiirra ari'amuun raayaan ittisa biyyaa weerara kooronaavaayirasii to'achuuf himan. Dhukkubichi biyyattiitti hammaatee daktaroonni namoota dhukkubsateen wallaanuu dadhabe. Godin Shawaa Bahaa aanaa Fantallee fi naannoo Amaaratti aanaa Minjar Shakoora yeroo hedduu wal dhibdeen ni uumama. Garuu bifa jijjiirachaa dhuftee jetti jiraatonni rakkoon naannoo daangaa waliin qabdu kuniin gar dheedaa horiirraa gar laf babal'ifannaa ce'uu jiraatonni aanaa Fantallee himan. Jiraatan aanichaa akka ta'e Ibrahim Rooba lafti Oromoo Karrayyuu dhiibamuu ka jalqabe barkum 2003 ta'uu himu. Sirriitti beeka lafa kana lafa keessatti guddattee hanga ammaa irra jiraatudha waan ta'eef gaara gaalarraa kaasee dugda daalacha jedhanii malkaa jiloodhaa gaara cophaa iddoo keessumaa immoo karaa asfaaltii guddaa gara karaa itoo jabuutii irra geessuurra immoo lafa qorqee jedhamtu ganda tuttuutii jala bultu amma isaan uummata irraa buqqisanii ofii isaaniitti naannoo Amaaraa karra qubsiise awuroo godaana jedhanii karratti hundeeffatan taappeella dhaabbatan poolisa isaanii mana barnootaa dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennan hunda karratti hundeessan keessa ammatti eeggadda kanatti ka qabatame jechuudha qorqee kanaa fi lafa hedduu jedhamtuudha waan ta'eef sirriitti beeka kana hunda kana fudhatame lafa hagana hin jedhamu bakka jilallee fudhatame bakka jila Karrayyuun hafteen qabu uummanni Karrayyuu aarsaa kafalaa jira nu biratti duuti namaa haaradhaame akka biyya biratti namni ogaa namaaf boohamu nu bira hin boohamu maaliif jennaan ganamaa galgala tu'a nuti lafarraa dhabamutti jirra aarsaa hagana hin jedhamne lafa kanarratti qabe uummata kana kallattii baay'eedhaan qabamee jira uummanni kun. Bulchaan aanaa Fantallee obbo Lamaayyoo Masqalee rakkoon daangaa aanaa Fantallee fi Minjar Shankooraa rakkoo waggoota dheeraaf deebiin argatanii jedha. Wanni jiru waanuma kanaan duraati waan haaraa hin jiru. Bal'ifannaa lafaa intarastiin hin jira. Isa sana immoo kan birana babal'ifannaadhaaf wannoo jedhame sana dhaabsisneerra dhaabaniiru yeroo ammaa kanatti. Kuni waan har'aati miti waan kanaan dura yeroo dheeraadhaaf ture. Keessumaa amma daandii Itiyoo Jibuutii kana qabachuudhaaf naannoo sanitti taappeellaa dhaabuun maaliin mul'ata waan kana irratti maal hojjechaa jirtu? Taappeellaan duruu dhaabbatee ammaa miti kanaan dura dhaabbatee gara naannoo waggaa lamaas moo waggaa sadii jedhanii jira suni ka amma maayinni daangaan keenya as wanni jedhamu gamanatti asfaaltii haga asfaaltiiti waan jedhutu jira. Inni suni hagam dhugaadhaa waan jedhu sana daangaan keenya immoo kan sana duubatti naannoo Oromiyaa immoo haga sirraa kiiloomeetira wannoo jedhutu jira. Kiiloomeetira 12-13 akkasii hawaasni kan kaasu. Kanaaf kuni hojii hojjetamuu qabu hojii isaan jedhama osoo hin ta'in naannoon lamaan walitti taa'ee daangaan hin beekama waan ta'eef bifa kanaan hiikkachuu qabu. Daangaan keenya asii jechuu danda'an isaanii garuu daangaan immoo hin beekama kanaaf kuni kaartaa sanarra dhaabbatamee sirrachuu danda'u qabaata. Amma awura godaana sun kan keenya ka jedhu kaasuu jechuu jarri. Jarri kaa'ee amma akkas jedhu kaa'ee keenya jedhu firii zooniidhaan amma kan nuti beeknu firii zoonii taatee taa'uu qabdi. Naannoo Amaaratti bulcha godin Shaawaa Kaabaa akka ta'an obbo Taaddasaa Gabra-Tsaadiq himana horsiisee bultoonni Karrayyuu kaasan kan mormu laf babal'ifachaan fedhii namoota dhuunfaa malee kan mootummaa isaanii akka hin ta'an hima. እንደዚህ አልፎ አልፎ በዛ አካባቢ ግጭቶች አሉ። በእርሻ ግጦሽ ግጭት አለ፣ ጥቅም ግጭት አለ። ከሰልማሰል darbee naannoo sanatti walitti bu'iinsi jira. Lafa dheedinsaa cilee gubuu wal qabatee walitti bu'iinsi ni jira. Wanta haaraa osoo hin taane walitti bu'iinsa bakkeewwan biroo jirutu jira. Babal'ifannaa daangaa fedhii namoota dhuunfaatiin raawwate ta'uu danda'a. Malee caasaa mootummaan raawwatu isaa gamaa gama hin qabnu. Dabalataan humni addaa Amaaraa bakka icheen socho'u. Lafa daangaa saboota garaagaraa daangessutti sadarkaa namoota dhuunfaan walitti bu'iinsi ni jira. በተለያዩ የጥቅማ ጥቅም ግጭቶች አሉ በግለሰብ ደረጃ። Qondaaltota kanaa fi jiraattota maatii olaanaatu dubbisee nuuf erge.
Waltajjii ispoortii addunyaa guddichaa fi waggaa 4 si'a takka qophaa'u Olimpikiin jimaatiif ta'anii biyya Jappaan magaalaa Tookkiyoo teegal. Olimpikiin sababa weerara kooronaavaayirasiin waggaa tokko harkifate dorgomu kan irratti gareen Itoophiyaa atileetiks bishaan daakii taayikoondoo fi bishqiliin dorgomu. Gareen Olimpikii Itoophiyaa marsa duraa kalee galgalaa gara Japaanii imalan. Japaan waggoota 57 dura Ababa Biqilaa ittiin injifatee waan ta'eef gara Itoophiyaa fi seenaa adda qaba. Ammayyuu itaana bakka leenjii isaaniitti argamuun atileetota fi leenjisaa olaanaa fageen dheeraa garicha dubbis. Atileet Shuraa Qixxaataa Tolaan jedhama. Amma immoo Oloompikiidhaaf immoo biyyaa fi maraatoonii muluu fiiguudhaaf itti qophaa'aa jiraachuudha. Olompikii yeroo jalqabaatiif amma hirmaachuun koo Olompikii hirmaadheen beeku kana dura. Amma leellisaa deessisaa fa'aa akkasumallee Sisaayii Lammaa fi Caaluu Deessoo qophiin keenyi seeraan itti qophaa'aa jirra. Wal dorgommii kana biyyaafillee ofiifillee meedaaliyaa warqee hin finna jenneetu hojii seeraan hojjennee itti qophaa'aa jirra. Kanaafillee ofii keenyaallee meedaaliyaa warqee eegaa jirra. Akkasumallee biyyi akkasni meedaaliyaa warqee finnu nurraati eegaa jira jechuudha. አትሌት ሰለሞን ባረጋ እባላለሁ። አሁን የምዘጋጀው ያለሁት 10,000 ነው። ያው ዝግጅት ረዘም ያለ አትሌት ሰለሞን ባረጋን ጀደማ ሜትራ ኩማ ኩዳኒን ቆጲ ታይሳን ጅራ የሮ ዴራ ፉደኔ ሌንጂ ታይሳ ጅራ ቆጲ ጋሪ ጎቻ ጅራ ወንተ ወየው ቀቡኒ ገልሜስነ ጀኔ ያርና ቅንዱሙነ ጋሪስ ቀምና ሞርከቶኒ ኬኛ ከነድሮ አኒ ሜትራ ኩማ ሸን ፊጋን ቱሬ አኒሳ ወሊን ፊጉ ባዱስ ጆሮ ፊግቻረቲ ወሊን ደርጎሙ ባኑስ ከወሊን ደርጎምኑ አትሌቶታ ኬንያ ፊ ዩጋንዳ ሪከርድ ቀበነዳ ሞርኪን ሰልባተ የነቁነመ ጀደ ይያዱ ገሩ ጭምን ሳኒ ማሊ ላፍን ሳኒ ማሊ ከንጀዱ ድርጎሚ ሳኒ ላላ ቆጳን ጅራ ያየው የነሱን ውድድሮችን ያየው በዛ መንገድ ነው የተዘጋጀው ያለሁት። ኮማንደር ሁሴን ሽሞን ጀዳማ ለንጂሳ ፊጊቻ ዴራ ኩመሸኒፍ ኩምኩዳኒ ገሬ ኦሎምፒክ ከናፍ ለንጂሳ ኦላና ዳይቾ ገሬን ኩ ገሬ አፍሪ ኩመሸን ሊራብ ዱበራ ኩመኩዳንስ ሊራብ ዱበራ ገሬን ኩን ከን ኑት ሞዩ ጥየፈኔ ካሮር ኑት ካሮር ፈነስ ቀብጢ ኦላና ኦኪን ወርቂ ተኩፋዳፍ ለማ ፈባው ዳፍ ከን ጥየፈኔ ወጀታ ጅሩ ኢሳ ከናስ ይወረብኑ ቀርቃር ሐላመቲን ወጀታ ጅሩ ከናን ቀብጢ ሐራ እንገልሜስና ከንጀሩን አብዲን ቀባ ሐሊ ከነ ጀቹን ደንዴስ አትሌቱን ኬን ሀከ ዲበኬሳ ሰገልተሚ ሰዴት ወር ሐራ ተጋጎቶነ ታኒፍ ሐል ሁንዳኑ እትቆጳ ቱሬ ሐል ሁንዳኑ አትሌት ኬናስ ቆጴሳ ወነ ቱሬ አማስ ሞ ቀብጢን ሞዮ ኦሎምፒክ ከነራት ገልማው ቀብጢ ወላና ቀብጢ ጋር ከንጀሩን አብዲ ጉዳን ቀባ ፋገኝ ጤራ ቆፋን አትሌቱን ጀቹጊ አትሌቱን ወልድርጉሚ ከናት ህርማታን ሀከ ዲበኬሳ ሰገልተሚ ሰዴት ሐራዋን ወራታን አንዱረሞ ኦሎምፒክ ረቲን ይርማን ነው ናታኒፍ አትሌቱን ኩን ሐላ ጋሪዳን ሚራ ጋሪዳን ወልድርጉሚ ከናት ህርማታኒ ቀብጢ ጋሪ ቀብጢ ወላና ነንገልሜስ ሰንገጀሮና ቢቃው Dhaggeeffattootni sagantaan har'aa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha.